Ayyee nagaan waaqayyo waaqa jiraata iddoo jirtan gola jirtan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu ani nagaa kooti hordoftoota chaanaala koo hundi keessan nagaan isiniif haa baay'atu har'a waan tokkoof hin dhufe namootaan galateeffadhuun qaba maaliif seetanii yaada sadarkaa irra jirtanitti iddoo irra jirtanitti namoota isin jajjabeessan maaliif seetanii iddoo kana iddoo gadi bu'iinsa iddoo amma jirtanitti namni isin hin jajjabeessine boru yeroo guddattanii isin jajjabeessan faayidaa hin qabu jechuudha. Ka'umsarraa sababni eenyusa jedhamu yaadachuu qabdu yookiin immoo beekuu qabdu jechuudha. Kanaaf ijoolleen galateeffadhu baay'een isaanii guutanii ijoolleen baay'ee na jaalatan namni kun jaalala akkasii naa qabu jedhellee hin beeku. Keessan seenanii yaada gaarii kan naa qaban jaalala naa qaban kan naaf ibsan jiru karaa koomantiis jiru garuu caalatti noormaali viidiyoo koo sheer gochuudhaan viidiyoo koo irratti yaada hojjechuudhaan wanta jiru tokkoon na jajjabeessuudhaan naman galateeffadhu nama tokko lama nan qaba baay'ee ishii beekee miti dhiifama naa godha mucayyoo kana orootu yeroo tokko qofa sheer viidiyoo goote tasuma ani hin beeku jechuun hin beeku qoy namni kun maalirraa ka'eeti isa jedhu yaadeen viidiyoo ishii baay'ee ilaaluun jalqabe ani illeen ishiinis yuutuubii hojjetti waan ta'eef እና ኦሮቱ እንገደሙ ቪዲዮ tokkojjatte turte viidiyoo baay'een keessaniin argitu jedheen yaada viidiyoo kana har'aa miti kan hin hojjedhe kan duraaniti jechuudha garuu viidiyoo tokko ji'a 5 darbe dura seentee chaanaala koo hunduma sassaaqxee ilaalte viidiyoo kana ilaalte kana yaada kana ilaalte amma akka ishiitti dhaga'amerraa kaaftee karaa chaanaala ishii ganaa viidiyoo hojjatte gadi dhiifte kana bara namni tokko viidiyoo ilaale laayik gochuudhaaf baay'ee tulfaata nama tokkotti garuu ishiin aaraa hojjatte ganaa jechuudha jechuun viidiyoo koo bukeetti viidiyoo hojjatteeti ganaa hojjetameeti gaa sheer gochuun viidiyoo sana qofa sheer gochuudha garuu isheen ganaa hojjatteeti jechuudha akka aaratti duuba dhattee viidiyoo koo duraanii ji'a 4 dura motora jaayuun taaboo isa laalteeti jechuudha እና baay'ee tokkoon dinqisiifadhe dhugaan isiniin jedha baay'ee tokkoon dinqisiifadhe maali jechuun maaliif maal waan addaa kami jechuu dandeessu namoonni yeroo chaanaala arabanadhe na jajjabeessa maatii koo ta'a sheernaaf godhaa jedhu warreen callisan illee hin jiru ani garuu shin gaafan dhugaan isiniin jedha hin gaafanne waliin dubbifnu keessanii normaali amma makka yaada nama tokko jajjabeessuuf amma makka namni sun viidiyoo sana hojjechuun shi amma maal akkanaaf ilaalcha qabdu naaf gala jechuudha እና baay'ee tokkoon dinqisiifadha baay'ee tokkos galatoomi itti fufi hin guddanna sadarkaa irra jirurratumtuyyuu hinafu inni kaleessa hojjate asuma iddoo nuti jirurraa ka'eeti waan ta'eef waan adda hojjatee miti yeroo isaa eeggate immoo hin danda'ama kanaaf waan biraa jechuun barbaanne baay'ee tokko galatoomiin jedhaani ijoolleen sheer godhanis baay'een hin jirtu hin beektu viidiyoo ko yeroo baay'ee yeroo nani gadi dhiise sheer kan gootan hin jirtu eebbifamaa baay'ee tokko jedhaani baay'ee tokko jechuudha caaloon illee jira leensan illee yeroo baay'ee viidiyoo ko sheer goote amma yoo ta'u baate duraanii ijoollee baay'eedha dhugaan isiniin jedha sheer godhu yeroo baay'ee viidiyoo kooti baay'ee tokko eebbifamaa lammaffaa immoo warri keessa seentanii yaada gaarii naaf qabdan dhugaa waaqan isiniin jedha bakka yaada akkasii namni akkasii yaada naa qabaan jedha gana sadarkaa kanarratti ammina laale qofti amma makka aneenya akka ta'e ani of hin beeku ture amma sana jechuudha dhugaan isiniin jedha jechuun ani amma sana ilaalcha of hin qabu ture namni tokko immoo akkasumaanii miti yaada tokko namni kun eenyunni kan jedhu akkasumaan namaan kaa'u waan ilaalu waan irratti mil'atu qaba ana soo ta'e akkasuma nama biraa namni kun eenyunni jedhee yaadee xiinxalu
nama akkamiiti jedhee xiinxaluu nan danda'a. Ilaalcha nama sanaarraa, hojii nama sanaarraa, sochii nama sanaarraa jechuudha. Warri yaada gurguddaa naaf qabaattan, dhugaa jaalala dhugaa naaf ibsitan baay'ee tokko eebbifama. Anis baay'ee tokkoon isin kabaja, baay'ee tokkoon isin jaaladha. Ganaa wajjin guddanaa, ganaa waan baay'ee waliin hojjenna. Ani akkasitti abdii qaba. Ammaaf ganaadha miti. Ani akkasitti of ilaalu gana. Dhugaan isiniin jedha. Akkuma yeroo hundumaa haalota hundumaa keessatti isinitti immoo iddoon amma jiru kanatti of ilaalu. Abadan ganaadha jechuudha. So baay'ee tokko eebbifama. Karaa keessaa baay'een galan immoo dhugaan waaqa jechuuta wal fakkaatu yoo dhotoon kolfu dhugaan isiniin jedha yeroo mummaan qabu hin jira. Jechuun bakka jechuuta wal fakkaata namoonni baay'een sagalee lafa WhatsAppdhaan Telegiraamdhaan iimoodhaan seenan haala tokko warri naa ibsanii jiru dhugaa waaqayyo. Isaan hundumtuu nama garaagariiti. Garuu anarraa waan ilaalaa wayii qabu kallattii sanaan dhufanii na dubbisanii jechuudha. Keessa seenanii yaadaati qabdu si ibsunu ilaalcha gaariidha. Anaaf jajjabina. Sila viidiyoo laayik godhan yookiin yaada naa barreessanii miti isa kanatu anaaf jajjabina jechuudha. Hir'ina koo gaarummaa koo naaf ibsaa yoo deeman ani waan baay'ee ofirratti hin argu amma tarii haariidhaan yeroon dubbadhu jira. Tarii nama sanaaf immoo haalli nan itti haaree dubbadhu sun tarii warra kaaniif amma akkanatti dhagahamee yeroo sana haare yeruma sana galaaf jechuudha. Kanaaf karaa kamiinuu yaada kam kan naa qabdan gaarummaadhaan kan na laalaa jirtan karaa keessaa seentanii koomantiidhaan sheer gochuudhaan kan na jajjabeessitan na faana kan jirtan chaanaala koo guddisuufis immoo kan sheer gochaa jirtan baay'ee tokko eebbifamaan isiniin jedha. Kana caala guddanne iddoo gaariitti wal argina waaqayyoon hin jedha hin godha. Keessi keenya qulqulluu taanaan iddoo yaadne sana wanti nu hir'isu tokkollee hin jiru. Kanaaf baay'ee tokko eebbifamaan jira. Baay'ee tokko jechuudhaan akka salphaatti tarii ta'uu danda'a nama kaaniifin isiniin jedha. Ammas immoo chaanaala koof ara warri taatan seenaa subscribe godha. Subscribe godha, viidiyoo share godha. Yaadoliin hammarraa ibse keessa warri ammallee gaafiitti ta'u eessan gaafii arganna warri jedhanii jiru. Maaliif koomantii irratti hin arge. Gaafiin kun otoo hin qabaadhu gaafii anatti gaafii ta'etti yaada kana nuuf laattee kan jedhan baay'eetu jira. Viidiyoon kun yoo qaqqabne immoo ijoollee biraas gaafii ta'ee wantoota baay'ee biyya irratti gaafii kan itti ta'ee jiru jira waan ta'eef viidiyoo kana sheer gochuufiidhaan warreen kaan bira qaqqabsiisa. Warri maatii koo ta'an asumaanis maatii koo ta'an isiniin jedha. Chaanaala koof naaf guddisaa. Iddoo gaarii iddoo guddaatti wal argina. Waan gaariidhaani. Bakka dogoggore immoo iddoo kana dogoggorte iddoo kana sirreessi jechuun hin dandeessu. Yoo yaada gaarii ta'e immoo itti fufi jechuus hin dandeessu. Isaanis na bukkee dhaabadha. Inni caalaan isaa. Akkasiin isiniin jedha. Yeroo baay'ee ani banaadha karaa kamiin gaafii yoo qabaattan yaada yoo qabaattan waan biyya irrattis yoo ta'e ammaaf deemee yoon ilaalle ammaaf deemee informationii gaafii qabdan irratti yoo isinii hin laanne na gaafadhaa deemee irratti hojjechuu danda'a waan sana irratti jechuudha. Akkasiin isiniin jedha. Asumaan yoo tarii ilaalte mucayyoon gaafii baay'ee natti ta'e jette yeroo baay'ee ijoolleen gaafii keenya nuun deebistuu maalinni naan jedhu. Beekan garuu yeroo baay'ee nan deebisa amma dhumaatti waan dhaggeeffattan na fakkaatu ani maal seetaniif gaafii tokkittii qabadheen dhufu viidiyoo tokko yoo waraabe gaafii 2-3 viidiyoo tokko hin hojjedha gaafii yoo jiraate yoo amma dhumaatti dhaggeeffattan garuu hin argattu jechuudha. Innaa mucayyoo gaafiitti ta'e tokko jira yeroon dheengadda waa'ee akkaawuntii akkamitti akka maal ta'e dubbadhe irratti akkaawuntii irratti hin galu naan jedhanii na dhorkanii kan jette jirta jechuun na dhorkan akkaawuntii sanarratti akkas cheeggochuu na dhorkanii akka hin galle na dhorkanii waan jedhudha. Barreeffamni ishii baay'ee naa galuu dide. Fakkeenya maqaa ishiitiin hergitee asirratti seef godhanii garuu namaan cheeg godha hin godhina jedhanii waan dhorkan natti fakkaata.
bakka bu'iinsa qabaachuu qabda turtee asii yeroo deemtu namni kun dhufee cheek naa gochuu qaba yoo jette malee akkaawuntii kee irratti kan galu yoo ta'e achi ergitee asii garuu seefsii godhaniiru. Garuu namni tokko dhufee ilaaluu hin danda'u. Birri hammamtu galee cheeksii gochuu hin danda'an. Yoo nama tokko bakka buufattee deemte malee akka cheek birrii sana sii godhanii jechuudha. Gaafiin akkasumatti fakkaate Oromiiffa ishii baay'ee naa galuu dide barreeffamni ishii jechuudha. Asumaan dhiifama. Yoo hamma dhumaa laallatte kana hin argatta jedheen yaada. Kana malee baankitti wanti nama dhorkan baay'ee hin jiru. Sababni biraa birri akkaawuntii kooranaaf haa galu yoo jettani yoo nama bakka buufattanii deemtu nama tokko jechuudha. Yeroo hunduma dhaqee birri akka cheekisinii godhu isaadha. Sanaan ala wanti isin dhorkan hin jiru. Wanti biraa hin beekon. Gaafii kee immoo yoo tarii sirriitti naa galuu baate seef irra deebi'inaa barreessi. Akkasiin isiniin jedha. Waa'ee uffataa irratti immoo mata duree godheen isinii deebisa. Gaafii nama baay'eeti. Meeqaa ammamiin baastee harka isaarraa wanti jettan jiru. Hojjedhu nutti millee kan kana duras naan jettan jirtu. Viidiyoo waraabii minaaman naan jettanii turtanii. Okey yeroo biraatti viidiyoo haaraa qabadheen dhufa. Isiniin jedha har'a garuu kanumaaf hin dhufe galateeffachuudhaaf ijoolleen jajjabeessaa jiranii. Baay'ee tokko eebbifamaa baay'een tokkoon keessa koomantii keessa qalaalii das naman jedhu dhugaa waaqayyoo isiniin jedha. Baay'ee tokkotti gammadanii koomantii keessa yeroon dubbisu jechuudha. Yaada keessanii. Bichaan beeku baqa ammanumaa isin galateeffadha. Kana caala yeroo na guddistanii iddoo ta'een ga'ee sadarkaa ta'erra immoo waliin wal galateeffannaa. Isiniin jedha. Anis yaada gaarii yoo ta'e yaada gaarii isinii gadhiisee sadarkaa sanarra ga'uudhaan isinis immoo yaada gaarii naa qabaatanii sadarkaa sanarraan na ga'uuf gaaftitti walii galateeffannu hin jira. Eebbifamaan isiniin jedha. Chaanaala koof immoo haaraa warri taatan seentanii sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Sumaan isinitti himaan isiniin jedha. Baay.